Ashamaa jira jirtu anaa dhufu warri YouTube kan koo faaraa taatan subscribe, comment, like, share taasisuudhaan maatii ta'a. Yaada qabdan immoo comment irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa Waaqayyoo balaa akkanaa irraa nama baraaru. Yakka ofii hin hojjenne keessatti qabamanii osoo ofii yakka sana keessa harkaan qabaatin biyya hambaa keessatti hafuunis yeroo tokko tokko nama mudataati. Egaa intala lammummaan Baangilaadesh hin taate tokko maaltu mudatee gidduu kana keessa jechuudha. Garuu wanti kun gidduu kana osoo hin taane hedda ta'ee baatii jaalakkoofsisee jira akka jedhamaa jirutti. Egaa abbaan manaa fi haati warraa madaamin isheen bira hojjettuu fi namtichi abbaa warraa madaamitti wal loluu hennaa wal lolanitti galgala manaa baheetu deema. Namtichi kuni bahee edda deemee booda ijoollee lama qabu. Ijoolleen gara kilaasii isaanii galanii rafuu. Hojjettuun kunis hojjechaa oolte dadhabdeerti waan ta'eef gara kutaa ciisicha ishee galtee ni rafti jechuudha. Sana boodatti namtichi kun edda deemee turee halkan qixa sa'a 12 akka biyya kanaatti jechuudha. Gara mana isaa deebi'ee qulfii qaba waan ta'eef banatee gara kilaasii ciisicha isaa ni gala. Innaa galutti haati warraasaa kun dura wal lolanii turanii yeroo hunda nama wal lolanidha. Mana keessa nageenya hin jiru akka micayittiin jettettidhaan egaa. Deebi'ee gara mana isaa galee haadha warraasaa kana ajjeesetu mana shaaworii kilaasii ciisichaa keessa jiru keessa ni beektu. Isa jaakuusii yookiin immoo bishaan itti guutanii shaampootti naqanii keessa ta'an san ni beektu. Isa keessa ishii kaa'ee jechuudha namtichi kun ajjeese. Achi keessa ishee kaa'ee hansooladhaan maree achi keessatti kilaasii shaaworii sana cufee kilaasii ciisichaa sanarree gara halaatiin gadi cufee qollofee ofiisaa deemee saaloonii taa'a jechuudha. Ganama hennaa barii hojjettuun kun kaatu barriin qollofameetu jira. Yeroo hunda akkuma hojii ishee yeroo kaan hojjettee ijoolleedhaa ciree laattee ijoolleen yeroo hunda yeroo mana barumsaa deemuuf jedhan naqanii haadha isaanii hirriba irraa hin kaatu hedduma jirtutti chaa'u jedhanii ni deemu waan ta'eef gaafa gara kilaasii deemuudhaa jedhan ijoolleedhaan haati keessan galgala xiqqoo mufattee turte waan ta'eef mana hin jirtu. Mana nama biraa mana hiriyaa ishee deemtee jirti. Hin dhufti waan ta'eef ammaaf deemaa jedhaan jechuudha. Haadha isaanii ajjeesee egaa shaaworii keessa kaa'ee jira kutaa shaaworii keessaa. Sana booda egaa ijoolleen gara mana barumsaa deemteeti. Namichi kun ofiisaatiif kan yakka kana hojjetee yakka kana gara hojjettuu manaa sanitti jijjiiruudhaaf jechuudha. Micayyoon kun mana isaanii keessa kan hojjetaa jirtu ishiidha waan ta'eef yakka isaa kana edda raawwatee booda gara isheetti jijjiiruudhaaf qulfii sana isheetti laatetu kilaasii seenii sirreessii jedheenii ofiisaatii bahee manaa deema jechuudha. Namtichi kun mucattiin gaafa kilaasii sirreessuudhaa barrii qollofe sana ijoolleen deemnan banee qulfii isheetti laatee manaa deemu gaafa kilaasii seentu kilaasiin nagaadha. Gaafa shaaworii bantee seentu garuu madaamin ishee duutetu shaaworii keessa kilaasii shaaworii sana keessa jirti jechuudha. Mana fincaanii keessa gaafa kana micayyoon naatee ansooladhaan maramteeti kan jirtu. Namitti ennaa ajjeesu namichi kilaasitti ajjeese osoo hin taane achi keessa sodaachisee seesisee barrii keessaan qollofatee achuma keessatti ishee ajjeese jechuudha. Kilaasii wala dhiigni hin jiru homtuu hin jiru shaaworii keessa malee jechuudha. Ennaa argitu kanatti micayyoon kun ni naati. Edda naatee booda deebitee namichumarratti bilbilti. Yeroo bilbiltu waan akkanaatu jira. Isheenuu duuteetu as keessa jirti jetti. Micayyoon kun hin gallee wanti ta'aa jiru yeroo sanatti naatee jirti baay'ee waan ta'eef achirraatti namichi kun maal godha? Hojjettuun manaa koo haadha warraa kan koo ajjeestee jirti waan ta'eef to'annaa seeraa jala yaa ooltu jedhee gara mana poolisa qabateetu deema. Micayyoon kun qabamtee gara mana hidhaa deemti jechuudha. Waaqayyo garuu dhugaa namaa dhoskee hin dhosku. Micayyoon kun mana hidhaa galtii. Poolisoonni dararii hedduu dararanii gaafii hedduu gaafatanii ani yakka kana hin hojjenne jettee egaa namoonni lammii ishee ta'anis immoo xabaqaan bitamee fi micayyoo kanaaf jechuudha. Akka isheen hin raawwanne afaan isheetiin akka sirriitti yaada ishee ibsatu taasisanii fi edda taasisanii namichi akka sakattaamu taasisanii to'annoo seeraa jala oolee micayyoon kun baatii 6 mana hidhaa keessa yakka ishee malee turtee erga qoratamee waan hundi raajii ka'ee qorannaan reenfaa waan hundi mana yaalatii bahee agaga burososii kana hunda keessa darbutti namtichis waan shakkameef
to'annaa seeraa jala jira garuuti intalti kun badii ishee malee baatii 6 mana hidhaa keessa teessee turte jechuudha. Dararrii hedduun ishee irra ga'ee even maatiin madaamii sanaa jechuudha nu laatamtee hajjeesuu barbaannaa akka hidhamtu hin barbaannu haga jedhanitti jedha. Mucayyoon kun osoo lubbuu ishee darbee badii ishee malee jechuudha. Ilaala yeroo tokko gaafa garuu seerri wanta kana seeran gadi fageenyaan qoratee irra qaqqabu mucayyoon kun yakka tokko hin qabdu. Halkan isheen raftee jirti, ijoolleen rafanii jiranii. Namtichi kun ofiisaa dura wal lolanii galgala manaa bahee halkan deebi'ee haadha warraa ofiisaa shaaworii keessatti geessee si'a deddeebi'ee cuubeedhaan waraanuudhaan ajjeesee achitti ishee barriitti qollofee ganama ijoollee mana barumsaa ergee ijoolleen manaa baanaan immoo hojjettu manaa kana isheetu ajjeese jedhee poolisii fidee itti dhufee jechuudha namtichi kun. Ilaala yeroo tokko osoo hin yaadin maaltu akka jireenya namaa keessatti uumamu. Waaqayyo biyya ormaatii bahanii biyya ormaatti hafuu nama yaa oolchuu waaqayyo nuwaatisku of eeggannoo taasisaa obbolaan keenya. Tarii wanti isin hojjetin namni yakka tokko hojjetee osoo isiniin jedheeti wanta gaafni tokko wanti tokko yeroo uumamutti battala gara imbaasii yookiin biiroo beektanii yookiin namoota beektaniirree bilbilachuudha malee yoo callistanii rakkinni sun gara mataa keessanitti deebi'uu danda'a. Intalti kun yeroo battala sanatti gara imbaasii yookiin gara ta'e bilbilate ta'eeti tarii amma ji'a jaayyuu kana hidhamuu dhiisuu dandeessi. Isheen garuu isumaa bilbilteetu kophaasaa dhufa jetteeto callistee isa eegde. Inni immoo isheetu ajjeesee haadha warraa koo jedheet egaa poolisii qabatee itti dhaqee jechuudha. Egaa ijoolleen isaa ganama barriin qollofameetu ture. Yeroo barumsa deemnu mana jirtu nuun jedhe abbaan keenyaa jedhanii sanarratti poolisoonnis shakkanii waan ta'eef namicha kana ijoollonnis jecha sana kenninaan namichi kun irree to'annaa jala hijaa hooleef hidhamee intalti immoo mana hidhaatii baatee gara biyya ishee nagaan geggeeffamtee jechuudha. Sanaaf yeroo tokko namoonni tokko jireenya ofii isaanis balleessanii kan namaas balleessu. Namoonni waliin galle keessumaa mana keessatti ofii isaanii badii hojjetanii yakka hojjetanii hojjettuu manaatti sababeeffachuu kan barbaadantu jiru. Waaqayyo balaa akkanaarraa isinaa eegu. Yeruma biraatiif irree yakki wayii osoo mana keessatti uumame isin abadan mana sana keessa wanta jijjiiran tuttuquun isinirraa hin eegamu. Goonkuma maaliif ashaaraa keessantu irratti mul'ata waan ta'eef osuma namni tokko mana keessa jirtan keessatti du'e yoo hidhamtan ashaaraan keessan laalameetu baatu waan ta'eef meeshaa sanas ta'e nama du'e sanas tuquurraa of ittisuudha. Mucayyoon kun naatee jirtu waan ta'eef namitti sana hin tuqne u'uu jetteetu iyyite. Hansoolaa qofa harkaan tuqxe malee namitti reeffa ishee hin tuttuqne. Yoo hansoolaa irraa fuutu namitti waan duutee jirtuuf naatee hiyyitee jechuudha. Sababii sana ashaaraan namichaa argamuu danda'e jechuudha. Isin galee sababii sana ashaaraan namichaa kun argamuun isaa reeffa sanarratti mucattiin kun akka mana hidhaatii baatuuf ishee gargaaree deebi'ee ragaan ijoolleen laattillee ganama nuti seennee nagaatti jennaan harmeen keessa mana jirtu nuun jedhe abbaan keenya akkamitti deebitee dhuftee hojjettuu mana ajjeeste waan jedhu gaa poolisoonni siistema mataa isaaniitiin ijoolleerraas namicharraas mucayyoorraas ashaaraas waan hunda fudhatanii edda wanti kun murtaa'ee booda mucayyoon kun nagaan gara biyya ishee ergamte. Waaqayyo waan akkana nama baraaruu yoo wanti tokko mana keessatti ta'e obbolaan keenyarree of eeggannoo taasisaa. Meeshaa sana mana keessatti hin tuttuqinaati. Ofii keessan bilbila yoo qabaattan bilbila keessan kaasaa gara biiroo bilbiladhaa. Yoo immoo beektan poolisiitti bilbila. Poolisni dhufee battalatti waan jiru isaatu qorannoo geggeessaa ammasitti seera jala ooltu yoo qoratamee wanti suni badii keessan hin taane bilisatti bahuu dandeessu jechuudha. Mucayyoon kun lubbuu ishii dhabdee oolte maaliif jennaan maatiin niitattii duutee jechuudha. Nuufaa kennamtuu hin ajjeesnaa haga jechuutti gahanii turaniidhama. Sanaaf egaa waaqayyo waan akkanaarraa nama baraaru yoo isin qunname wanti akkanaa isinis kan gochuu qabdan gara poolisii bilbiluudhaayyuu. Osoo meeshaa mana sana keessa jiru ta'e nama du'e sana sin tuqin jechuudha. Kana isiniin jechuun barbaada. Warri YouTube kan koo faaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a isiniin jedha. Waaqayyo waan akkanaarraa isin eegu. Isinis of eeggannoo taasisaa lafaaf iddoo jirtanitti nagaanaaf ta'a.